hedduu takkan jibbisiise isaan maali garuu hay akkami yaadan intala dhala akkasi boochisanii haadha Hamzaa akkasi boochisanii keessattuu gurbaan kun guddifataadha tamam akkasumatti jawaadeen guddifataadha furmaateen guddifattuudha tamam irratti shirra dila kana yaaduun keessan maqaa keenya nujjeesuudha Hai, bo, saati awo konni taase. Hek, bo, tiyyaan kun gumaan reeffa ni baanu sanii. Bo bayi jala. Baarita. Jala bayi wantana. Baarita. Bo kana re. Bo ati gabbe. Ati mara geeza. Wanni nuti siiftaati. Mucaan tuuta. Maal? Siiftaati wanni ni siinjuu. Maal naan jedha? Wanni ni siinjuu amma dhage. Fatiyaa biraas hin jirtu. Balloo biraas hin jirtu. Kophaa keetee jirta. Nu harka jirta. Harka rajjaashi. Gurbaan kun hidhaa ka jiru yaa ammaa kana mudhaata. Sheeka haadhateeti. Ate baddu taayi. Amma mi jirte kanattu. Maadaraw. Qaalii keenya ni goota. Basheesi mataa kana gurbaan kun tabiraati. Hin baay'ee goota. Na alabu. Bakaksa idan itti bu'aa makkaa'e hausii tajjitaa hojii. Yaaddaniisi xiqqishuma takkallee itti yaaddanii ummata reefka deddeebu reefka kuduraa biimbee keessattuu najjaash baraabbateeti waan nuti siin jennu ni goota wallaahi tanaan baariin sodaachiftu hokkoo waan daa'ima guchaa keessaniin sodaachiftu malee tuni hokkoon tabaariin sodaachiftuu miti abadan jala muri sammuu teetitti himi kiyyaa tumtu bada kiyyaa cita ati silaa xiqqishuma takka ibyaadde har'aan tana baar irratti gocha kana nin godhe jettee hiyyaaddu si galee silaa baar waan inni ta'e beekte ni beektas agartees. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftootaa fi kabajamtoota akkam nagaa fayyaa jirtanii nageenyi rabbii bakka jirtanitti isin bira haa jiraatu isin jecha arragaa agartanii jirtan kaleessa waan dalagamee ture gaddarraa kaasee hanqaa irratti gareen shiraa gareen cubbuu obboleessa keenya Bahar irratti abbaa Hamzaa waan isaan hojjechaa jiran agartanii jirtan akkasuma wajjin deebi'anii bilbila Fatiyaadhaaf bilbilanii haadha Hamzaatiif ummu Hamzaa yoo obboleettii tiyya ati arrallee borullee obboleettii teenyaasi buddoo teenyaasi ija teenyaasi tamam akka ati manaa gabbaatee Bahar baatee barbaaddu maqaa keenyaa miti nuti yoo Bahar baafnee manatti nuti deebisuu dadhabne obboleettii tiyya nututu sirroorrisu jira malee jara sanii miti saniifuu obsanuuf horadhu obsanuuf qabaadhu maaliif gargar facaanee haala biraa keessa waan jirruuf waan barbaada obboleessa keenya irra jirruuf atilleen gabbaatee nuun alatti baatee deemtee baariin barbaade jettee sammuu tee ifirra bashi obsa rabbi siif haa kennu inshaallah namni obse tokko obsaan waan takkarra numa giyaa inshaallahu taala ati obsanuuf qabaadhu rabbiin si cina haa dhaabbatu si cina jirra arraas ta'e boruus ta'e nuti si bira jirra waan san taateef atilleen obsa nuuf qabaadhu siin jechuu barbaade amma kee ati yaa kiyyaa jeedalloo ati yaa gufuu kuduraa xiqqishumallee hin qaanfattu isiidhaa bilbiltee bakka Bahar dhufe kana ufuuf teessaa atis jetteeni sumaatu jechisan jee Fatiyaadhaan awo dhageeffadhu siistee kiyyaa luqqaayyuu siistee najjaashistee dhageessaniimi Bahar agartanii jirtan gaa waan isin godhee ture bakka isin silaa ciistanii wanti gootanitti yaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya viidiyoo isaan irratti dalage takka inni najjaash Bahar godhu jiru argeetiin edda muree shoortii isiniif maxxanseetiin ture mee nama miila Bahariin qabeena Bahar miilaan akkasitti wurteessisaniitutu arraan tana garuu isin waanuma gootaniiti kana hunda godhu jirtan isinii galee akkuma jettan sanitti gaa waan nama jaamsu waan nama dhamaasu gurbaa itti gootaniiti malee kan qabdanii farka naquu dandeessan nama isin agartee misiistee ammaqqeestee nama yoo tees harka tokko akkanatti isin kaasee isin dhaabee isin garsiisu Bahar jechuun nama maalummaa isaa ani isinitti himu maalummaa isaa ni beektan
arraastee borustee ni beektan. Kanaaf isin garuu wannummaan isin hojjechaa jirtan kun xiqqis takka hangan takka yeroodhaaf malee hangan takka natti hin fudhatu. Isin galee garuu hordoftootaa fi kabajamtoota keenya nuti akkuma isiniin jechaa turre sanitti waan godhaa jirru waan ni goone isiniin jennes akkanaaf akkana jennee ol baasnee iccitii teenya baasuun miti. Tamam hundummaan keenya wal quba qabna garuu obboleettii tiyya Fatiyaa Hadaamza bilbilaan wal quba qabna. Isin kaleessallee obboleessa keenya Balloo fi Diinee Wayimaa Saantii Wud obboleettii teenya Faateenis bira dhaqanii isii bira turan mana barbaacharra yeroo jirru san nutis ga'anis akkasumatti garee qeerroo jaarradhee qaba. Qeerroon tiyya ammaaf nabiri yoo jiraachuu baatte takkaffaa artist Durrii Alii argaa jirtan. Akkasumatti ijoolleen hanga tokko obboleessa keenya Bahar cinaanii dhaabbannaa nuti mush kan Oromoo dhiisiitii kan alagaa kan saba biraa kan silaanuun saayibaatu bakka obboleessi keessan akkanatti miidhamee taa'u jiru kanatti yoo jarrisan fuula keessan keessin beekan taate tattaaffii haala jiru waan jira isin wajji goona jaaniiti oma dhawachaa jiran hordoftootaa fi kabajamtoota keenya haa galatoomanii obboleeyyan keenya. Nuti ammoo keessattuu warreen teessanii Bahar irratti ilaalaa jirtan hedduu ifumaaf if miidhu jirtanii ifumaaf if rakkisu jirtanii warreen teessanii Bahar ilaalaa jirtan dhageeffadhu. Ifuma miitan malee Bahar hin miine warri Bahar qabame jettanii silaa gammaddanii dibbee waliin tumaa jirtanis Bahar sekendii yeroo gabaabduudhaaf isinii galee garuu information isaanii nu gahaa jira. Maaliif jala dalagu jira hordoftootaa fi kabajamtoota bakka isaan jiranis dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kaleessa hanga sa'aatii meeqatti iddoo najjaaj jiru dalagus baradheetiin jira. Iddoo ammaqeen dalagus baradheetiin jira. Garuu iddoo dalagaatti dhaqaan jiran dalagaa dhaabanii jiranii hordoftootaa fi kabajamtoota uummata isaan silaa wajjin dalagan bira dalagan sanittis dhayinee himne wanni akkana jira. Tamam waan jira information jenneeti hubanne dubbiin tun iccitiidha. Isinilleen nurraa hin mufatina nurraa hin jarjarina. Tamam kanaaf gaa ammaaf yeroo kanatti ijoolleen na bira dhufaa jirti. Tamam yeroo gabaabduu keessatti inshaallahu ta'ala Balloo Asaantii Wud obboleeyyan keenya akkasumatti warreen Bahariif rooraa jirta warreen dubbiin Bahar garaa isin nyaachaa jirtu hordoftoota keenya hunduma keenya waliin garaa nu nyaachaa jirti. Saniifuu inshaallahu ta'ala arraastee boruus nuti Bahar cinaa jirra. Fatiyaa obboleettii teenya Hadaamza arrallee si cinaa jirra. Yoomiyyuu si cinaa jirra. Waan takka wanni ati sodaattee if duuba deebitee maal jettuuf hin jirtu gochi isaan godhaa jiran haalli isaan godhaa jiran inshaallah nu jajjabeessa malee waan takka if duuba nu deebisu. Takkittii tana qofa abdii naaf qabaadhu obboleettii tiyya si galee sawwaan taate akkasumatti sawwaan taateef gaa inshaallahu ta'ala ati obsa rabbi siif haa kennu obsa qabaadhu siin jechuu barbaada. Asumaanii ani soo Bahar qabamee haala jiru akkamittiin taa'ee Bahar laalaa jetteeti hedduu takka haati Hamzaa anaannachaa jirti hordoftootaa fi kabajamtoota keenya viidiyoo isiin daleedee yuutuuba Bahar jalatti agartanii jirtan yuutuuba si jalatti agartanii jirtan akkasumatti Balloo fi kan akka Asaantii isaan bira dhaqanii maranilleen agartanii jirtan nuti gaa seenuu hin dandeenye isii maaliif barbaadarra jirra isaan hanga tokko mana keessa nuuf jiraadha mooruma sanuu nuuf eegaa nuuf toodhaa jenneeniiti nutis barbaada isaanii baanee ala jirra inshaallahu ta'ala gaa namni waan jeeta hanga dhugaadhaan hojiidhaan irra gahutti rafee hin bulu rafaa hin jiru. Maaliif deemneetuma information isaanii barbaadaa jira. Sawwaan taateef gaa arrastee borus kuni waan shakkii qabaatii miti. Dhibbaa dhibbatti namni waan takkatti fitti amantummaa qabu waan fedhe irra aanuu danda'a waan fedhes godhuu danda'a. Waan san taateef isinilleen hordoftootaa fi kabajamtoota nu faana jiraachuun keessan hedduu nu boonsan nu jajjabeessuun keessan hedduu takka waan
bareedaadha isin jechuu barbaade. Kanaaf gaa namni reefkii gamana darban gamasuma garagala gamana darban gamanuma garagala reefka najjaash reefka najjaash jechuun reefka isaaf hammadheenuu reefka ummata gartee miti if jalaa badee deemu ummata if quban qabne ummata gartee miti wallahi waa'een isaanii yeroo hedduu hoggaa takka hoggaan akkanatti ilaalu keessattuu viidiyoo inni kaleessa silaa baar qixaatuudhaaf baar irra dalagee miilaan hattafee akkas godhee isinuu irratti waliin galle yaa ummata yeeyyii deddeemtu isin nama jettaniituma deemtanii ummata dhumtuu wal geessi xiqqishumallee hiyyaa harka isaatii seente sigalee guuza maallaqaan bittee shaararratti akka inni bee mana galu jiru nama bitattee namaan jaarramtee gurbaa waan sangoote sigalee malee waan biraatiin sitti hin fakkaatin humnatee amantee qomatee dhawattee waan san waan goote sitti hin fakkaatin sigala kanaaf nuti an faraan jechuu waa'ee keetirratti hangan takka itti yaadu baar arran tana siitu qabe sitti hin fakkaatin sigalee kiyyaa bimbee citaa deddeebi'ooti atii miti kan qabe baar kanumee miilaan agartee miti wir godhee akkasitti xaasi godhuudhaaf tattaaffii godhe san sigale ati ammoo siimaa fi warreen wajji jirtan sanu irratti waliin galle yaaddu'a ummata ifii wal tuffataa wal nyaachaa wal jala deemu sigale fakkaataan akka keessanii ni jira zakko dhageeffadhu micciir ummata siirii cubbuu deddeemtu magaalaa keessa deemtaniiti garee jaartanii tamam murnatti wal baaftanii shira namarra yaaduudhaaf haa warra duniyaarra yaaduudhaaf haa warra jawaadirra zakkoo yaaduudhaaf yaa ummata cubbuu isin qooy jireenya namaa keessa yoo baatan jireenya mataa keessanii jiraachuu dadhabdan jireenya namaa keessa galtaniiti jireenya namaa badhaabatuudhaaf akkana lallaaquu barbaaddan garuu jireenya keessan arraas ta'e borus akka isiniin laaqamee jiru beeka isinii nagee harkatee nagee an jiraatu hin jiru takkittii tana qofa hubadhaa isinii galee wanni isin godhaa jirtan dachaadhaan isinumarra deebi'uu jira malee yaa ummata hattu ummata cubbuu farattu isin bakka teessanii maa akka namatti gabbaatanii deemne qabdanii ifamantanii qabdanii maa gabbaatanii tuma bakka tana jirraan jennu maaltu dalagaa isin dhoorkee manatti isin galchee isin deessisu jira maaltuutu isin sodaachisee manatti isin deebisa namni jeeni gaa'ifitti amane waan fedhe akkuma goota sani gabbaatanii maaliif hin goone maaltu manatti isin galchee isin deessise ummata zinaa isin xiqqishumallee hin yaaddanii intala dhalaa hoggaa boochistan intala dhalaa qabdanii hoggaa waan hin taane irratti dalaytan ilmaan namaa fuutanii hoggaa waan hin taane nama gootan xiqqishuma takkallee hin yaaddanii sammuun teessa maal isin yaaddi jiru yaa ummata sammuu zabaadii sammuun teessa zabaadii malee furrii malee waan takka baadhachuutti hin jirtu bara silaa sammuun teessa isin baadhattee kana hundaa hin gootan namarratti kana hunda namarratti hin yaaddan ummata zulmii yaadu haa isin maali qooy akkama haa isin irraa taanu akkamitti haa isin irraa jiran hordoftoota fi kabajamtoota waa ummaan nama jireenyummaatu ummata kanaa hojii jiraachuudhaaf ummata kanaa hojii magaalaa tana keessa jiraachuun wallahi billahi nu jibbisiise maqaa keenya mataa gubbaa nu ajjeesu oromootiya maqaa oromummaa kana nu ajjeesudha arraan tana viidiyoon teenya tun viidiyoon isaan hojjechaa jiran tun alagaa bira ga'uun isii hinaaf haala fakkaatuun turjumaana qilleensa addunyaa kanarratti waan garaagaraatiin viidiyoon namaa hiikama tamam viidiyoon namaa kun addunyaa guutuu gochii yaman keessatti hojjetamu jiru gochuu ummannummaa yeeyyiin kun hojjechuu jiru sanuu xiqqishuma silaa ummata ije namatti illee ijumallee nama guutu xiqqishollee qaban waa nama godhuu dandeenye silaa taate bareedaara ture ummata hin jirre yaa ummata citaa yaa ummata dhumtu isin arra ol baataniiti viidiyoo hin taane murna jaarrattanii gareedhaan namarra dalaydan siinii galee kana alagaa nu kofalchiisuuf adawwii teenyaaf karaa nu banta arraas ta'e boruus ta'e yoo agartee miti haalli kun isiniif hafe walumaanuu hagarru ta'a isin ammoo insha Allahu ta'ala obboleessa keenya baar ni jirraa fi ni jirraas arraas boruus obboleettii xiyya fatiyaa haadhamsa si cinaa jirra nuti waan sirraa fagaannee jirru miti barbaadaaf ala baanee mana biyyaadhaa hin jirru nuti eega barbaadaaf baanee
bahar hanga agarruttis jala dalagu jirra tamam qeerroon siqinaa jirra nuti waan rafaa jiru sitti hin fakkaatin inshallah bahar yeroo gabaabduu keessatti hafuura isaa kanuma agartu ta'a obboleettii obsaan nu eeggadhu sabrii rabbi siifaa kanu jajjabaadhu tamam guyyaa takka adawwinti harka kee seenuun isi hafa hin qabdu saniifu obsanuuf qabaadhu dhaamsa kiyya haadhaamsaa biraan naaf gayaa kana yaanni kiyya yeroo gabaabduu keessatti waan qabannee dhuf waliinu arguuf jiraanna hordoftoota fi kabajamtoota keenya